Harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu Taafaan hundi keessanuu kan biyya keessan kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha Mastuu maal hojjechuu heddii hedduun keessanii hinafu akkasumas kuni misira duudaa jechuudha hojjiniini nyaanni kuni afaan Beerutiitiin Jaddara hamraa jedhama amma asitti dhiifama waliin kan harki takkitti nu ta'e zayitoonii itti hin godhanna zayitoonii itti godhannee raawwannee zayitii mazollaa zayitii dinnichaan xabbasanis xiqqoo yoo barbaadanitti gootu yoo barbaanne garuu ittis gochuus yoo baatanii waan hin jedhu kazaan kana ni bilcheeffannaa diimeffannee misira kanas dammoo dhiidhnee bishaan itti godhannee gaazirra goonee yeroo misirri sin bilchaata shunkurtiin kunis yeroo diimatee jedhe qincee dheedhii itti goona jechuudha. Ilaalaa shunkurtii biyyaamma akkanatti bilcheeffachaa jira. Ageenyi diimatee asirratti diimatutti akkanumatti nama salaayi jechuudha. Kazaan kunatti misirrillee dafaa jira jechuudha akkanatti yeroo inni dafee misirri sin bilchaata kunis dammoo diimatee jechuudha dirqama diimatee mukukkina ta'uu qabaata jechuudha agasitti dammoo akkanumatti ol qixxeessee hammaaf sala jechuudha. Laalaayi shunkurtii akkanatti amma diimessee jira xiqqoo ishii kanaadha ammallee hin hafa akkanatti hammaasallee shunkurtii keenya jechuudha ni diimataa akkana hin gootu akkana gootanii bilcheessitanii kun ilaal shunkurtiin kun yeroo duraa adii turee magaala ta'ee amma gurraacha'ee jira kazaan bukaala gaazii isaa jalaa qannastanii maal gootu seetan bishaan isaa fiddanitti gootu bisma'aan fuudhu bishaan isaa akkanatti fiddanii itti gootu bishaanuma wanti gara sitti hojjetamaa jiru sana bishaan keessanii akkanatti itti gootanii baay'isaniituma itti fiddu bishaan akka asirratti dafuu amma bishaan kana akkanatti itti godhannee jirra jechuudha. Itti godhannee raawwannee soogidda itti godhanna jechuudha. Haga inni bishaan kun asirratti tantakatakutti akkanatti ni dhiisna. Amma immoo asitti kun amala bishaan isaatti illee irraa qannasee jira. Wanno jedhee jira maal isa barbaachisaa jechuun keechanii nafu wanti isa barbaachisu qincee isa barbaachisa jechuudha. Qinceen kun baay'ee qincee daakamaa miti qincee wal qixxaata namni qincee wallaaleen jiru qincee biyya keenyaa qincee garbuuti. Kazaan qincee kana maal goona kun burcuqqoo lama sinni fakkeenyaaf jistii guddaattis hojjechuu ni dandeessu jistii xiqqaatti illee hojjechuu ni dandeessu isin garuu aga barbaadasa burcuqqoo lama itti nan godhadha. Burcuqqoo lamaan kiyya akkanatti itti godhadhe kana nadhiisa jechuudha bishaan xiqqoo barbaada garuu kan eeggan akkanatti godhadhe gaazii isaa jala nan qannasa akkanatti kun qincee fi burguliidha jechuudha annoo qincee fi misira duudaadha nadhiisa amma maal qopheeffadha dirqama saafaa fi misfeeyyi na barbaachisa jechuudha. Misfi kana egaa malaala kun tantakatakaa jira kun akkanatti tantakatakaa jira maalan godha amma deemee tanani akkanatti fudhadhee deemee asirratti misfeeyyi kanarratti godha jechuudha.
bishaan qorraa biraa dabalee jira. Ageenyi bishaan kun irra deebi'ee ammallee dafutti nadhiisa. Bishaan amma duratti asitti godhe sani kun asitti godhadhee jira. Maalan godha asittani gadi godhe jechuudha bishaan kana. Bishaan kana asitti kan gadi godhe akkanatti hammaan saladha. Amma nyaanni kuni akkanatti hojjetamaa jechuudha. Maal jedhama? Jaddaraa hamaraa jedhama. Akkanatti hojjetama. Bishaan xiqqoo ishee ammallee bishaan ni barbaachisa sila ta'eefu akkanatti kan hojjetee raawwadhee bishaanuma kana ammallee kan waxana fafeetanu itti godha. Hazaan bufaala nyaanni kun nyaata baay'ee adda nyaata baay'ee diimaa wayii ta'a sila ta'eefu akkasii isiniin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mastuu Tooftaa kan hundi keessanuu viidiyoon koo har'a asumarratti dhumata. Haga olii viidiyoo biraa isinitti deebinuuti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Koottaa dammoo yaa nyaannu isiniin jechuu jaaladha.